Eebbisaa Baayisaa jedhamanii barreessaadha. Kitaabota afaan Oromoo nan barreessaa. Akkasuma kitaabota afaan Ingilizii irraa gara afaan Oromootti kananii keessa nan qaba. Sana biratti immoo kitaabota barreessitoota Oromoo isaan kan hin barreeffamaniif nan gulaala. Ammatti hojiin hojjetaa jiru inni guddaan isa kana jechuudha. Tarii kitaabota koo keessa amma ta'e beektu jedhanii yaada. Ijoollee amma ni barreessee beekuudha baattan tarii jechuukooti. Jalqabaa kaasee muuxannoo koo qooduudhaaf mucaa baadiyyaati. Godina Wallaggaa ba'aa aanaa Limmuu jedhamu keessatti kanan dhaladhe. Aanaan ani keessatti dhaladhe amma bakka lamatti hirameera. Tokko aanaa Haroo Limmuu jedhama, tokko immoo aanaa Limmuu jedhama. Aanaa Haroo Limmuu jedhamtu sana keessa ganda baadiyyaa Bariisoo Dangee jedhamtutti dhaladhe. Amma ammaattuu bu'uurri misoomaa kan keessa hin jirre ganda baadiyyaa taateeti kan isheen jirtu gandi suni. Sana booddee abbaan koo barsiisaa waan ta'eef iddootti jijjiiramaa ture hojjumaan deddeemaa. Magaalaa Galiilaa jedhamtu keessatti ture kanan kutaa tokkoffaa barnoota koo eegale. Manni barumsaa mana jireenya keenyaatti dhiyoo waan ta'eef carraa gaarii argadde yeroodhaan mana barumsaa seene. Sana birattis gargaarsi maatiin naaf godhu waan guddaa waan tureef deeggarsa sanaan barumsa koo haala gaariin hordofeen kanan xumure. Akka carraa ta'ee kutaa 11-12 bakka sana waan hin jirreef gara aanaa kan biraa deemee barachuutu narra ture. Aanaa Giddaa Ayyaanaa jedhamu deemee magaalaa Ayyaanaatti kutaa 11-12 kan baradhee booda digirii jalqabaa hojjechuudhaaf gara Diillaa Yuunivarsiitii ture kanan deeme. Yuunivarsiitiin Diillaa kibba Itoophiyaatti kan argamu yoo ta'u, yeroo sana barnoota baayoloojii ture kanan hordofe. Baayoloojiin akkuma hundi keenya beeknu saayinsii uumamaati. Waa barreessuuf badaa nama gargaaru. Haa ta'u malee hojii narra hojjetaa jiruu fi na gargaareera jedhee yaada. Maaliif baayoloojii eenyummaa namaa kana isa fiizikaalii namummaa namaa kan ijaan argamu kan harkaan qaqqabatamu kana sirriitti akka nu hubadhu na taasiseera. Namni fedhii fiizikaal ta'e hin qaba. Sanarra dhaabbadhee fedhii namaa kana guutuudhaaf barreeffamoota adda addaa akkan barreessu na gargaareera. Yuunivarsiitii Diillaa irraa akkuma eebbifameen akka lakkoofsa addunyaatti bara 2010 yookaan immoo akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2002 mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Finfinnee keessa jiru tokkotti barsiisaa ta'ee ramadame. Achitti baayoloojiin barsiisaa ture. Barsiisummaa birattis hojiiwwan gabbina barnootaaf oolan tokko hojjetaan ture. Qorannoo adda addaa qoradheera. Waggaa 4 mana barumsaa mootummaa keessa ergan barsiisee booddee waggoota 4 sana keessatti digirii 12ffaa saayikolojiidhaan xumureetanii gara dhaabbata miti mootummaa tokkoo seenee achi keessatti literature and communication officer ta'een waggaa 2 walakkaa immoo achi hojjedhe. Akka lakkoofsa biyya kanaatti hamma bara 2008tti jechuudha waajjira dhuunfaa tokkorraan hojjedhe. Isa booddee waajjira sana ergan ba'ee hojii hogbarruu Oromoo irratti bobba'ee jira jechuudha. Kitaaba gosa jalqabaa Miiltoo kan jedhamu kitaaba saayikolojiiti. Bara 2006 akka lakkoofsa biyya kanaatti ture kan inni maxxanfame. Kitaaba koo jalqabaa ture. Kitaaba kana kitaaba saayikolojii isa jalqabaati barreeffamuudhaaf jechuudha. Sana dura tarii kitaabni kamiyyuu jiraatin beeku malee barreessaan Oromoo dhimma kana irratti barreesse hin turre haaraa ture jechuudha. Erga maxxansa jalqabaa hojjedhee booddee harka uummataa erga seenee booddee kitaabni kun baay'ee jaallatame. Dargaggoonni baay'een dubbisanii deebii bareedaa naa kennanii sanarraa kan ka'e immoo kitaaba 2ffaa 3ffaas hojjedhe. Sanumarraa ammarraatti waggoonni 7 lakkaa'amanii jechuudha erga barreessuu jalqabe. Amma ammaatti addaan hin kunne barreessaa hiikaa fi gulaalaan jira.
hojiin kun hojii baay'ee ulfaataadha. Hojii ulfaataadha. Keessumaa biyya kana keessatti afaan Oromoon hojiin hojjetamu kamiyyuu dhiibbaa guddaa jala kan inni jiru gama hundumaan jechuudha. Kanaaf waggoota amma kana obsee keessa jiraadhe hojii kana hojjechuun gatiin inni baasise baay'ee ulfaataadha. Ta'ullee garuu akka nama uummata irraa dhalateef hojii gaarii tokko hojjetetti waan ani yaaduuf waan hundumaayyuu chaalenjii isaa hundumaa danda'een itti jira jechuudha. Ararraa baddee gaafa ilaalu dhugaa dubbachuudhaaf asin gaa jedhee yaadee hin beeku. Sababni isaa wantoonni akkana sin geenya daangessan baay'eetu turan. Baay'eedha gaafa taa'ee yaadu. Garuu Waaqayyo na gargaaree gargaarsa isaatiin as ga'eera. As ga'uu akka hin dandeenye kan na taasisan keessaa inni tokko qormaata gurguddaan dabarse. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa irraa kaasee sadarkaa lammaffaa mammaradheetti darbee samman yuunivarsiitii galetti dhukkubsachaati kan dabarse. Dhukkuba hamaa dhukkubsachaa ture. Dhukkubaan dhukkubsachaa ture wanti hamaa taasisu immoo inni guddaan ogeessonni fayyaa akaakuu dhukkuba kanaa wallaaluu isaaniiti. Waggaa 8 guutuu bakka baay'ee nageessanii maatiin hospitaala baay'een deeme. Haa ta'u malee ogeessi qorichaa dhukkuba kana adda baasee natti hin turre. Hundumtuu tilmaamaan qoricha naa kennu turani. Manni maatii keenyaa faarmaasii fakkaata ture baay'ina qorichaa irraa kan ka'e. Nan yaadadha biyya keenyaa yoo sagaleen boo'ichaa wayii dhaga'ame gurbichatu du'e fakkaata'edha namni amma sanatti eegamaa ture. Barnoota tokkos bu'aa bahii guddaadhaan nan baradhe. Torban tokko mana barumsaatti argama. Torban dhufu immoo sireerra ciisaa. Yeroo hadhaa'aa ture kanan dabarse. Yuunivarsiitiis galee akkasuma ture. Yeroo qoballaasaa hospitaalatti ture kanan dabarse. Tun hospitaala diillaan seeniin torban 2-3 tokko yoon lakkoofsise gaafan deebi'ee dhaqu ogeessonni fayyaa maaliif baddeenaan jedhu. Baay'ee walitti dhiyaannee tokko isaanii wajjin wal baree ho'isanii nagaa gaafatu turan jirri. Dhumarra barnoota koo waggaa tokkoffaa xumuree waggaa lammaffaa barachuudhaaf gaafan seenu baay'ee dhukkubichi natti cime. Ulfaatinni koo kiiloogiraamii 37 ta'eetu almost nama foon irra hin jirre guutummaatti jechuudha. Lafee man ture. Konkolaataa keessa taa'uu waan hin dandeenyeef hiriyoonni koo konkolaataa keessatti na qabanii isaan irra ciiseen gara Finfinnee dhufe. Cumaan immoo gara maatiitti deeme. Dhumarra gaa waggaa 8 booda dhukkubni kun waliin isaa baramee as Finfinnee kanatti laaboraatoorii Arshootti qorannoo naa godhamee dhukkubichi adda ba'ee barame. Sana booddee waggaa 2 qorichi naaf ajajamee ji'a 6 immoo dhufee akkan cheekaappii fudhadhu ta'e. Amman qoricha kana fixutti immoo kitaaba kamuu akkan hin dubbisnee barnootas akkanitti hin baranne na ajajanii. Jireenya koo keessatti yeroon sun yeroo itti baay'ee abdii kute ture. Sana booda gaa dhukkuba sanarraa dandamadhee dhukkubichi baramee irraa fayyee barnoota yuunivarsiitiin jalqabetti deebi'ee xumuree waggaa tokko booda jechuudha. Sana keessan darbee dhufe har'a gaafan taa'ee ilaalu anumayyuu akka nama abjuu keessa jiruun ta'a maaliif sana keessaa ba'ee namni hojii uummata isaaf ta'u hojjechuu miti jiraachuun isaayyuu na ajaa'iba. Garuu gargaarsa waaqaan as ga'eera. Gara fuulduraas immoo Waaqayyo na gargaaree waanan hojjechuu fi danda'u waan harka jiru hundumaan uummata Oromoo uummata baay'ee jaalladhu uummata irraa dhaladhe uummata immoo egereen isaa baay'ee na yaachisu uummata yeroo hundumaa waan gaarii hawwuuf tajaajiluudhaaf booddeetti hin deebi'u. Ammas kitaabota baay'eetu na harka jiru. Kitaabota mataa kootii barreessuudhaan kitaabota namoota isaan kaanii gulaaluudhaan bira dhaabachuudhaan ogbarruun Oromoo sadarkaa amma jiru kanarraa ol guddatee sadarkaa idil-addunyaatti afaan kun guddatee aadaan Oromoo guddatee dagaagee beekamee arguun barbaada. Abjuun koonni tokko isa kana eenyummaan Oromoo kun addunyaatti mul'ate. Aadaa Oromoo keessa wantoota awwaalamanii jiran baay'eetu jiru. Oromoon
seenaa addunyaa kanaa keessatti qabeenya gurguddaa addunyaa kanaaf kenneetu ofiisaa immoo dagatame. Uummata qaroomina kuush jalqabarraa kaasnee bara macaafa qulqulluurraa kaasnee qaroomina kuush yeroo qorannu wantoonni addunyaa kanarra jiran baay'een isaanii wantoonni gaggaariin ilmaan kuush biraa akka isaan maddanitu argina. Seenaan sana nu barsiisa. Nuti garuu qabeenya guddaa Oromoon addunyaaf kenne kana baay'ee isaan beeknu isa kaan immoo daganneerra. Kanaaf arrallee beekumsi gurguddaan duudhaa Oromoo keessa jiru addunyaatti ba'ee akka mul'atuuf amma hin dandeenye nan hojjedhaa. Kitaabota gurguddoo of harkaa qaba ammas gara fuulduraatti kan maxxansu akka nama tokkotti akka nama barreessuu danda'u tokkotti akka nama dhaloota qaruu danda'u tokkotti isa kan akka itti gaafatama guddaatti fudhadhaa. Bu'aa ba'iin jiru akkuma jirutti ta'ee dhugurra Oromoo irratti hojjechuudhaaf chaalenjii gurguddaan jiru akkuma jirutti ta'ee garuu amma hin danda'e amma Waaqayyo na gargaare gara fuulduraas waan gurguddaa hojjechuuf karooras qabaa. Galma guddaa qabatteen itti deemaa jira. Yoo Waaqni na gargaare eenyummaan Oromoo kana caalaa dagaagee afaan Oromoo guddatee aadaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti beekame. Afaan Oromoo sadarkaa amma jiru kanarraa guddatee akkuma afaan Ingilizii afaan saayinsii afaan teekinooloojii afaan qorannoo adda addaa akka inni ta'u irratti hojjedha. Akka waliigalaatti dhaamsanii uummata koof qabu kitaabota dubbisuu irratti baay'ee booddeetti hafneerra nuuni. Addunyaan inni kanan baay'ee dubbisaa dhugaa dubbachuudhaaf. Addunyaa biraa dhiifnee biyyuma kana keessattuu sabaaf sablammoota biraa wajjin yeroo wal bira qabnu dubbisuudhaan booddeetti kan hafe kan akka saba keenyaa jira jedhee yaadu. Maaliif akka ta'e hin beeku tarii murteessuudhaaf qorannoo taasisuu gaafata ta'a. Garuu sabni keenya waa dubbisuu hin jaallatu. Fedhiima isaan qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Uummata miliyoona 50 miliyoona 60 qabna jennee yeroo hundumaa kanaan dhaadanna baay'ee nageenyaan dhaadanna. Garuu agarraatti barreessaa Oromoo kitaaba maxxansiisee kitaaba 100 rabsee xumuree hin beeku seenaa keessatti. Kana jechuun kolfa guddaadha. Akka baay'ina saba keenyaaf kitaabni maxxanfamuu kan qabu miliyoonotaan ta'u ture. Saba miliyoona 60f kitaaba miliyoona 1 jechuun baay'ee xinnoodha. Haa ta'u garuu nama kitaaba 100 gurguree argee hin beeku ofii koos gurguree hin beeku. Sana jechuun almost uummata keenya keessaa harki 95 ol kitaabaan dubbisu harkaan hin qabu jechuu dandeenya. Tilmaama dhanni kun qorannoon qoranne yoo qorannes dhugaan jiru kanarraan fagaatu. Kanaaf dubbisuu danda'utu nurra jiraata. Hin dubbisnu taanaan addunyaa dorgomuu hin dandeenyu. Hin dubbisnu taanaan lammii faayidaa qabu ta'uu hin dandeenyu. Hin dubbisnu taanaan addunyaa kanaaf waa tokko gumaachuu hin dandeenyu. Kanaaf haa dubbisnu. Keessumaa dargaggoonni keenya dargaggeessi humna guddaa qaba. Enerjetikiidha. Yeroo isaatti sirriitti fayyadamee waan guddaa hojjechuu danda'a. Egereen biyya kanaa egereen Oromiyaa harka dargaggeessaa keessa jedhee namana. Yeroo baay'ee dogoggoraan wanti namoonni amanammaa inni egereen biyya kanaa harka abbootii siyaasaa keessa jira jedhu ansa kanatti waliif hin galu. Maaliif abbootiin siyaasaa gahee mataa isaanii taphachuu danda'u. Garuu gahee hundumarra caalu kan taphatu dargaggeessa. Biyya kana akka biyyaatti itti fufsiisuufis ta'ee diiguudhaaf harka dargaggeessaa keessa carraan jiru jedhee kan amanu. Kanaafuu dargaggoonni gadi ta'anii dubbisuu qabu jedheen yaada. Kitaabota filatanii dubbisuu qabu. Hirrinni jiru gama dubbistoota duwwaa miti gama barreessitoota taanis qeeqni nurratti ka'u baay'eetu jira. Barreessitoonni Oromoo kitaaba qulqullina sadarkaa isaa eeggate hin hojjenne jedha uummanni keenya yeroo baay'ee. Sun dhugaadha. Qulqullina uummata kana madaaluun barreessaa jirra jedhee yaadu. Garuu kitaaba hundumatu qulqullina hin qabu jechuu miti. Kitaaba hundumatu qulqullina gadaanaan hojjetame jechuu miti. Kanaaf filannee kitaabota nu gargaaruu danda'an, kitaabota nu jijjiiruu danda'an haa dubbisnu. Warri barreessinu immoo dhaamsi guddaan inni qabu barreessuu ariifachuu caalaa gadi teenye ofirratti investii gochuu
fakkeenya kitaabota gurguddoo dubbisuu, addunyaa keessa jirru kana hubachuu, waan barreessinu erga sirriitti nuuf galee booddee namootaaf immoo waan keessa keenya jiru qooduudhaaf barreessinu waan jedhudha. Yeroo baay'ee barreeffamoonni keenya wal fakkaatu. Akka barreessitoota Oromootti rakkinni keenya inni guddaan walirraa waraabuu pilaajaarizim waan jedhamu kanatu mul'ata. Sun immoo yaaddoo ogbarruu Oromooti dhugaa dubbachuudhaaf. Ogbarruu Oromoo, egeree ogbarruu Oromoo keessatti yaaddoo guddaan ani qabu sadarkaa pilaajaarizimiin irra jiru amma. Maaliif kitaabota kan namaa fakkaatan kooppii goone barreessuutu mul'ata. Sana gaafa goonu immoo uummanni keenya nu taajjaba, beeka uummanni baay'ee. Kan eenyu akka ta'e, hojii eenyu akka kooppii goone waan beekuuf sana dhiifnee addunyaa mataa keenyaa uumnee eenyummaa mataa keenyaa qabannee barreessuutu nurra jira jedheeni kanan yaadu. Darbee immoo warri kitaaba namootaa gulaallu immoo hojii namaa gulaaluun itti gaafatama guddaa akka ta'e beekuu danda'utu nurra jiraata. Gulaalaan tokko kitaaba namaa fuudhee gaafa gulaalu barreessaa sanaa gadi miti itti gaafatamni inni kitaaba sanaaf qabu. Itti walii galeera jechuudha. Ilaaleera, dogoggora jiru hundumaa sirreesseera. Kanaaf akka ilaalcha kootti kitaabni kun kitaaba qulqulluudha. Qulqullina isaa kan eeggatedha. Kitaaba sirrii jedhee itti walii galuu isaa argisiisa waan ta'eef itti gaafatamni gulaalaan tokko kitaaba tokko irratti qabu kan barreessaa gadi miti. Sanaa oli malee jechuudha. Kanaaf kitaabota gulaaluuf namoota irraa fuunu yeroo dheeraa fudhannee irratti hojjechuutu nuuf ta'a jedheen yaada. Gama kanaan wanti irratti hojjetamuu qabu waan bal'aatu jira yaada. Maaliif uumammaatti ofuma korraa kaasee gaafan dubbadhu gulaaltonni keenya yeroo dheeraa fudhatanii itti dhiphatanii miti kan isaan hojjetaa jiranii akkuma ofirraa baasuu kitaaba namootaa ilaayitima yeroo tokko dubbisaniitu yaada irratti kennu. Sun immoo guddina ogbarruu keenya irratti dhiibbaa guddaa waan qabuu fi baay'ee itti yaadnee yeroo keenya itti kennine yoo hojjenne gaariidha. Sana gochuu hin dandeenyu taanaan namoota irraa fuudhuu dhiisuudha. Homaa rakkoo hin qabu. Hojiin akka nutti baay'eetti himnee dhiifama gaafannee kitaaba nama kamiyyuu irraa fuudhuu dhiisuu hin dandeenya. Sana gochuu amma dandeenye ogbarruu keenya baraaruu dandeenya jedheen yaada. Walumaa galaa dargaggeessi keenya haa dubbisu. Kitaabota haa dubbisu. Gadi taa'ee yeroo fudhatee haa dubbisu. Yeroon dargaggummaa yeroo fiigichaati. Yeroo humni guddaan qabu. Beekumsi guddaan garuu yeroo hin jirredha. Humni guddaan otoo jiru, enerjiin guddaan otoo jiru fiiguutu danda'anii beekumsi barbaachisaan immoo hin jiru taanaan fiigichi sun fiigicha faayidaa qabutu hin taane fiigicha miidhaa fiduudha. Fiigicha ijaaruu danda'utu hin taane fiigicha diiguu danda'u ta'a. Sana akka hin taaneef gadi teenyee dubbisnee beekumsaan of ijaarree lammii saba isaa biyya isaa addunyaa kanaafis bu'aa guddaa buusu taanee darbuu qabna jedheen yaada. Namoonni immoo barreessuu dandeessan. Barreessuu duwwaayyuu miti hojii kamuu hojjechuu dandeessan. Kennaa qabdan irra dhaabbattanii saba keessaniif hojjechuudhaaf waamicha isiniif godha. Kitaaba koo tokko keessatti akkan barreesse namni tokko giddu galeessaan dandeettii 500-700 qaba jedha saayinsiin. Kun saayinsiidhaan qoratamee kan bira gahamedha. Sana jechuun namni tokko hojii 700 hojjetu, hojii 600-500 hojjetu jechuun miti. Dandeettii uumamaa amma kana baay'eetu erga qabaanne isa kamiin waan hundumaa caalaa hojjechuu danda'a seeduuf gaafanne waan ittiin addunyaa kana jijjiiruu dandeenya tokko hin qabaannaa. Sana irratti sirriitti hojjennee lammii keenyaa fayyadnu. Gaaf tokko du'uun keenya nolu yoom akka du'uun hin beeknu. Garuu waan waaqni keessa keenya kaa'e kennaa guddaa waaqni keessa keenya kaa'e baasneetu ittiin hojjetin ga'umsa dhokataa yookaan poteenshaalii qabnu baasnee lammii keenyaaf waan ta'u tokkotu ittiin hin hojjetin akkuma qabannee dhalannetti qabannee du'uun qabannee awwaalamuun du'a lammaffaa du'uudha. Du'a lammaffaa du'uudha. Namoonni immoo waan danda'an lammii isaaniif gumaachanii hojii seenaan hojjetu tokko saba isaaniif lafa kaanii darbanii yoomiyyuu hin du'an. Fooniin of biraa dhabuu dandeenya. Foon isaanii awwaallee galuu dandeenya. Leegaasiin isaanii garuu amma dhumaatti nu wajjin jiraata. Barreessaa
an baay'ee dinqifadhutu jira. Barreessaan kun Paawuloo Kooloo jedhama. Kitaabota gurguddoo addunyaa kanaaf nama barreesse. Asoosamoonni inni barreesse sadarkaa idil addunyaatti fudhatama addaa kan qaban. Anis kitaabota isaa muraasa dubbisee kanan baay'ee irraa fayyadamedha namni kun. Barreessaa utuu lubbuun jiru kitaabonni isaa afaan addunyaa kanaa hedduutti hiikaman jedhamee badhaafameera. Guinness Book irra jira maqaan isaa gama kanaan ammallee lubbuudhaan jira nama waggaa 72-73 ta'a. Namichi kun yeroo dubbatu akkas jedha. Gaafa ani du'e dhagaa awwaalaa koo irratti barreeffama utuu jiraatu du'e jedhu naa barreessaa jedha. Utuu jiraatu du'e. Maaliif jette jennaani addunyaa kanarraa namoonni baay'een utuma lubbuun jiranii du'u jedhe. Utuma nyaatanii, utuma dhuganii, utuma uffatanii, utuma waan jiran fakkaatanii du'u jedhe. Namni lammii irraa dhalateef waa tokko hin hojjenne, namni dhaloota hin jijjiirre, namni addunyaa kanaaf waa tokko hin gumaachine, hafuura waan baafatu duwwaaf, waan uffata uffatee deemuuf, waan nyaatu waan dhugu duwwaaf jira jechuu hin dandeenyu. Namni tokko jiraateera kan jennu jira, jireenya qaba kan jennu gaafa inni lammii isaaf hojii hojjete irraa kaaseeti. Ani immoo hojjedheera kitaabota addunyaa kana jijjiiran baay'ee barreesseera waan ta'eef an nama utuu lubbuun jiruu du'e miti. Tun jireenya jiraachaa jiruun du'e waan ta'eef na awwaaltanii booda dhagaa awwaalaa koo irratti utuu jiraatu du'e jedha na barreessaadha. Hundi keenya gara kanatti akka dhufnu barbaada. Jireenya lakkaa'amuu danda'u tokko, jireenya namootaa tuquu danda'u tokko, jireenya sabarraa dhalanne jijjiiruu danda'u tokko qabaannee darbuutu nuuf ta'a. Isa kana gochuudhaaf immoo har'a jireenyi carraa nuu laatteetti lubbuudhaan jirra taanaan teenyee hirrina keenya lakkaa'uu duwwaatu hin taane, sababa funaanuu duwwaatu hin taane, tokkoon guyyaan haaraan dhufu kun hunduma keenyaaf iyyuu carraa guddaadha. Itti hojjennee waan dhaloota jijjiiru itti hojjechuu dandeenya, waan dhaloota balleessus itti hojjechuu dandeenya. Hunduma isaayyuu seenaan galmeessee nuuf ka'a. Du'a keenya booddee seenaan akkatti nu yaadatu qaba tokko keenya waan ta'eef jireenya seenaadhaaf ta'u, jireenya seenaan yaadatu, jireenya foon keenya wajjin hin awwaalamne, foon keenya awwaalamee dhagaa awwaalaa baatee booddee maqaa foon keenya wajjin hin awwaalamne urannee dhaloota dhufuun yaadatama. Jiraachuutu nuuf ta'a jedhanii yaada. Keessumaayyuu dargaggoonni keenya maayindiseetii akkasii qabaachuutu irra jiraata. Dhaloota mul'atan qabne, dhaloota garatti deemuu hin beekne, dhaloota kaayyoo uumameef hin beekne, dhaloota jooraa, dhaloota lafumti waan bari'eef hirribaa ka'e waan dheef immoo rafu, dhaloota akkasumattiin guyyoota lakkaawwatee darbu otoo hin taane, dhaloota tokko guyyoota jiraatu kaayyoo guddaaf itti fayyadamu, dhaloota ofiisaaf otoo hin taane biyyasaaf lammiisaaf jiraatu taane darbuutu nurra jira. Isa kanaaf immoo cimnee hojjechuu qabna jedheen yaada. Walumaa gala ergaan ani qabu kana fakkaata.